ka'ee maraatu laata. Erga addunyaan kun taateeti mana gaddaa, erga walii wal dhaalame eenyummaan gammoojjiif baddaa, ergan yaadee dadhabee hanga sammuun koo dhohee marrummaan koo tarsa'u, ka'ee qullaa koo buusee maraatuu seeraa ta'u, nageenya ollaa booressee qe'ee keessa naanna'u, ka'ee maqaa abbaa ta'ee waamaa adeemuu laata erbee lafarra harkisaa, maarree silaasoo fayyaaf maraatu bara kanaa addaan baasanii ilaaluun baay'ee nama rakkisa. Mee eenyutu isa maraate eenyutu immoo isa fayyaa? Isa uffataan maramee qalbiin keessa harca'e immoo isa wayyaa baafatee fooricaa deemu wayya? Isa karaarra ciisee kurruufee rafaa jiru moo isa mana keessa ciisee qeensa shaniin of hooqu? Isa caraanaa deemee dhagaarra gangalatu moo isa soofaarra taa'ee yaada oliif gadi mooqu? Isa daree keessa taa'ee waan baratu hin beekne moo isa manatti oole? Isa kamtu maraatuudha kamtus nama fayyaadha natti maamee yaa ijoollee? An kanan jechaa jiru addunyaamti kun iyyuu waggaa muraasa booda waan baqaqxu fakkaata. Ani immoo kanaaf dursee amma maraadhu laata. Waan akka waraqaa feestaala lafaa guuree baala reejjii fi tuufoo harkaan qabee mummuree awwaara lafaa kaasee ija namaatti naqaa aduu keessa burraaqee qorra halkaniitiin baqaa. Nama kana arrabsee bakkee keessa fiigsisaa, mana namaatti bahee daboo baasee diigsisaa, fincaaniin qe'aa jeessee uusoodhaan mana goolee hama jaajii mata'ee intala warra waanii kana dudhaan kurkursaa oolee akka biyya ka'e ilinya kana obsaan qofti jiraatu natti maamee yaa ijoollee ka'ee ta'uu maraatu. Maal abbaasaa godhure? Maal abbaasaa godhure erga jaalala kennanii jibban maarrachuu ta'e, erga qamadii facaasnaan inkirdaanni biqiluuf lafa keessaa ol ba'e, erga namni garaa ofii addunyaarraa dhabamee gola waaqaatti galee, erga raanni maseennaan dibichittanii dhale, jireenyi maal hiika qaba? Erga kan itti abdatan boolla gannama buuse, erga harreen halkana laaqnaa waraabessi guyyaa yuuse, erga jaalalli qulqulluun xumurri isaa edaa miira ta'e kijiba adii, erga kan itti amanan ta'ee argame booda madda dhukkubbiif badii, erga namni hundumtuu tarree tokkorra ta'e kan tasa waliin caalle, erga mormi naanna'ee of dudduuban hin laalle, erga onneen jaalate bututee mudhukamee sarbamee dhugaaf nagaa, mee natti maamee ijoollee, mee natti maa yaa jamaa jireenyi maalii dhagaa? Erga dhugaan kaleessaa haguuggii ofirraa kaasee an sobadha ofiin jedhee, erga qurxummiin galaanaa bahee bosona keessa deemaa jiraachuu fedhe, erga imimmaan kaleessaa sossobbii ta'uu isaa utaalee of mul'ise, erga sobni fooricnaan abbaan dhugaa callise, erguma taaneen argamne dhugaa isa keessa keenya rabbii jedhaa natti maa maaliidha hiikni jireenya? Kana hunda yaadee kabaan koos natti qaawwee, hunduu duwwaa taanaan ana maraatummaa hawwee. Garuu immoo lakki anoo maraadhees maqaa of hin baasu waan hin gaafatamne himaa, madaa koo akka madaatti godaannisa onnee koorraas obseen baattadhee deema. Onkololeessa 18 2012 Yuunivarsiitii Gondar Maaraakii.